Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii addaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Qophii waliin ani Ibsaa Gadaati. Qophii keenya har'aatiin seenaa gooticha Oromoo Abishee Garbaa isa seenaa keessatti harka isaa lanfatee fixuun beekamu kan wajjin ilaallu ta'a. Nu wajjin turaan affeerraa kenna. Abishee Garbaa abbaa duulaa yookiin mootii jechuunis ni danda'a. Uummata Oromoo naannoo Horroo jiraachaa ture yoo ta'u goota beekamaadha. Abbaan Abishee Garbaa Hurubaa yoo ta'u haati isaa immoo Dagattee jedhamti. Aadde Dagatteen daldaltuu beekamtu yoo taatu abbaan isaa immoo abbaa duulaati. Abishee Garbaa ilma abbaa duulaa Odaa Bulluq kan naannoo Horroo kan ture Garbaa Hurubaati. Garbaa Hurubaa sirna gadaatiin Odaa Bulluqiin filatamee akka abbaa duulaatti bara 1850 hanga 54tti tajaajilaa ture. Waggaa 4 akkuma tajaajileen Garbaan ni du'e. Abishee Garbaa kanatti fayyadamuun abbaa duulummaa abbaasaa kan waggaa 4 hafe kana qabachuuf gaafii dhiyeesse. Kun immoo sirna gadaa keessatti fudhatama kan hin qabne waan ta'eef mormiin isa mudate. Garuu deeggartoota muraasa keessattuu dargaggoota ni qaba ture. Boodarraa Abisheen abbaa duulummaa abbaasaa kana humnumaan dhaalee abbaa duulaa ta'e. Kunis bara 1855tti. Waggaan arfan hafan xumuramanis Abisheen aangoo akka sirna gadaatti hin gadhiifne. Ittuma fufee warra kaan amansiisuun warra kaan ammoo doorsisuun akka aangoo isaa fudhatan godhe. Naannoo Horrootti weerarri Goojjam yeroo yeroon kan dhufu waan tureef Abisheen ammoo kana sirriitti faccisaa waan tureef namoota biraatis fudhatama argate. Abisheen lolee naannoo 5,000 ta'uu qabate ture. Goojjamoonni Abishee waraanaan injifachuu waan dadhabaniif tooftaadhaan qabuuf shira xaxan. Haala kanaan waliigaltee nagaa si wajjin uumuu barbaanna jechuudhaan erga karaa nama Qaadid Wanaabee jedhamu dhaamsa itti ergan. Karaadhuma Qaadidaas kennaa beennachaa farda warqii irraa hojjetame erganiif. Kaataa kanaan Abisheen Raas Darasuu wajjin walitti dhufee akka mari'atu haala mijeessan. Akka seera Oromootti walii kakachuudhaan waadaa nageenyaa kan Abishee fi Goojjam xumuran. Kakuun kan dhugaa akka hin taane abbootiin duulaa Oromoo akka Dabalaa Gannaa fi Dagaa Horroo jedhaman itti himanillee Abisheen isaan hin dhageenye. Haala kanaan waliigaltee erga uumanii booddee Goojjamiin loogaa murmur ce'anii oddoo Abisheen hin beekne daangaa Guduruu fi Horroo gidduu jiru qaxxaamuranii loltuu isaanii goda korkor kan teessuma Abishee Dooyyoo irraa kiiloomeetira 20 fagaatu qubachiisan. Abisheen erga kana dhaga'e booddee loltuu isaa kan lakkoofsan 40,000 qabatee gara goda korkor deeme. Waliigalteen duraan waan qabaniif Abisheen waraanaaf hin deemne. Erga achi ga'ee booda akka seera Oromootti bakaraa qabatanii mana ol seenuun safuu waan ta'eef Abisheen meeshaa isaa ol kaa'ee gara dukkaana Goojjamootaa mariif ol seene. Goojjamoonnis dukkaana keessatti Abishee qabanii gaadi'an. Qabamuu isaa kan ibsuu fi dibbee yeroo rukutan loltoonni Abishee waan raawwatame baran. Loltoonni Abishees waraana jalqabanii waraana Goojjamootaa rukutuu jalqaban. Garuu jarri duraan qophaa'anii waan turaniif loltoota Abishee ni injifatan. Lola kanarratti abbaa duulaa Dabaloo Gannaa dabalatee loltoonni baay'een du'an. Obboleessa Abishee immoo qaamni isaa irraa muramee duulli kun duula goda kokor jedhamee beekama. Duula goda kokor kana gurraandhala 13 1877 Abishee fi Raas Darasuu abbaa Xoboo gidduutti godhan. Abisheen odoo hin beekin waan gaadi'ameef kana jechuun nama rakkisa. Kanaan loltuun Abishee injifatame. Abisheen erga gaadi'amee booddee deemuu waan dideef akka qotiyyootti harqoota itti godhanii harkisanii gara Goojjam geessan. Abisheenis gowwoomfamuu isaa erga baree booddee aariidhaan quba harka isaa tokko alanfatee fixe jedhama.
erga Goojjam geessanii booddee niitiin mootichaa goota sana yeroo baay'ee injifate kana arguuf fidaa jettee fichisiifte. Abisheen beelaa fi dararaarraa kan ka'e fokkisaa ta'e argame jedhama. Niitiin mootichaas godummaa isaa kana arrabsitee kanaafis dubartoonni yeroo mammaakan kan godummaa keerra kan gowwummaa keessiin jetti adalta sammaa jedhanii mammaaku. San booda Abisheen iddoo Jabalaa fi Maxaaraa jedhamuttidha. Achitti Goojjamoonni Abishee morma gadi jiraa awwaalanii mataa isaa irratti soogidda firfirsan. Itti aansanii fardeen ergatti gadi lakkisanii akkaataa suukanneessaa kanaan Abisheen qorqamee du'e. Rifeensa isaas bataskaana Dabra Maarqos keessa jirutti awwaalan. Kana dhoksuuf jecha garuu Gifiraan akka du'etti odeessisaa turaniiru. Abisheen erga du'ee booddee Goojjamoonni aangoo obboleessa Abishee Fandalaalaa Garbaatti kennan. Fandalaalaan gumaa Abishee deebisuu waan didee fi uummanni akkas jedhee itti geerrare. Faandiyyaa Garbaa gumaa mootichaa hin baafne siree mooticha yaabde miti jedhanii itti geerraran. Fudhatamni Fandalaalaan uummata biratti qabu xiqqaa ture. Mootummaan Horroos odoo hin turin bakka adda addaatti qoodamuun warra Goojjamootaaf amanamoo ta'aniif kennan. Fandalaalaan Gubayyaa qofa akka bulchu godhame. Yeroo Minilikii fi Goojjam waraana Imbaabboo geggeessan Fandalaalaan gara Goojjamootaa goree lolaa ture. Kanaafis waraanni Minilik bara 1881tti Horroon rukutee ture. Reeffa Abishee Horrootti deebisuuf yaaliin adda addaa godhamaa turullee hanga ammaatti hin milkoofne. Yeroo Xaaliyaanonni biyya kana qabatte ilmi Abishee Fiitaawuraarii amaanuun reeffa abbaasaa deebisuuf yaalaa turullee hin milkoofne. Bara 1950 keessa akaakayyuun Abishee Fiitaawuraarii ol jiraa yaalaa tureera. Garuu immoo milkaa'uu hin dandeenye. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenyaa qophiin har'aaf qabanne kana fakkaataa. Hanga ammaatti waan wajjin turtaniif galatoomaa. Sagantaa Oromiyaa Global Media fan wajjin turtii gaarii.